yaadannoo kaleessa gidee manni mubee gubatu nu mudate isinitti hima. Anaa fi Dooktor Abduuseen nama isin jecha waggaa 27 barate hin yaadattan yoo ta'e guyyaa Iida Arafaallee anumaaf isaaf kan guutuu qamaa bure nuti waan saba kanaa miidhamneef rabbillee nu mokkora beeytani kun amma Dooktor Abduuseen na bira jira. Rabbillee nu mokkora isinii jennee waan hin ta'in hin qabnu nuti saba kanaa jennee jechuudha. Saba rukkutamaa kanaa giiftii fayyaa keeti waan hin ta'in hin qabnu. Guyyaa Iida Arafaa ana Abduuseen mucaa hiriyaa kiyyaa tokko fataa jennee giiftii tiyya bakka ga'e qalbii jireenee qonjo. Thank you very much. Rabbi si haa kennu. Qalbii jee. Ansiin sadaqadhuun jenne yibar koppiliinkii godhine. Innaa Iida Arafaa ture halkan guutuu qamaa buleeffa nuyi jedhee jiru. Mana nurra galu kana lammaffaarraa ibiddi qabate kuma mubaarak kaleessa kana ibiddi qabate. Mucayyoon nu jala gara afuraffaa sadaffaa kan guutuun aara dhukkama. Nuti bilbiluu dhiiftee barakka waan warri koomentiitiif taa'ee nu laalu waan nu godhu laayibitti cola qufgooti osoo nuu bilbiltee hoo. Amma bara dhugaa jenne guyyaa sanillee Abduuseen yoo singiliidha hin beeytanii takka masiq utaale qananii sama jira siifanii ma jira siifaniin kuftee kaatee tokkoffaa baate. Qananii ani Abduuseen ke siifanii mate saddeettaffarraa ka utaale. Wallahi ka saddeettaffarraa utaale guyyaa Iidatiin ayyaana waggaatiin Arafaadha hin gaddaa kana wallahi feesbuuka kiyyeela galaala. Siifan gaafa kuftee baatee waggaa darbe tokkoffaa baate sana akkasitti hin fiine. Tamaam immootu fiigee lammaffaa gidee bahu kufe akka dheengadda siifan kufte sanitti. Abduuseen immoo siifanii waggaa tartee ta'e kufee ga'e tokkoffaa bade. Ani immootu asii gad fiigee lammaffaa ga'ee nama ilmoo qabu qalbiin nabaddee fiigee mana deebi'e. Asii jaartiif ilmoo kaasee asii ammallee gad fiiga. Gizeen jara ga'u aare badaa ilmoo na jalaa ukkaamsa jedhee ol deebi'a ol deebisa gabba. Jarri warri waa biraan qabdee fiiganii mana keessaa bayan. Ani taraa takka saddeettaffarraa haga lammaffaa gad fiige. Gizee lammaffaa ga'e mootu aare na jalaa ukkaamsee ol fiige. Osoo manni jabaate wayi lubbuu kiyya fiigee akka Abduusee fi Tamaam hin baafanne wayi mootu ilmoo tiyyaan hin baanne siraa du'e oole rabbi gabaabse jechuudha. Ufiin taane ilmoo kiyyaan taane jechuudha. Kaleessaallee amma osuma mana mubaaraka jala teennetti kubbaa laalaa jiru mana mubaaraka jala kaafteeriyaa jira. Fooqii isaan galan jala kaafteeriyaa jira. Achi jala teenna. Osumaanuu achi teennetti wannoo jennu mubaaraka mucaa wayii geemii taphataa leenca ol daddarbee nama giiftaraa kana kaa warri sadaqaa kun hin kabajaa hin beektanii. Warri sadaqaa giiftii gurguratu kun nama leenca kennu kana hin kabajaa hin beektanii. Istaayilii tiktookii kanarra jiru waa walfamnaa miti nama leenca darbu kana namni akka mootummaatti ilaala ana qofatti uffatamaadha warra leenca kennu keessa anamma gidee geemiin fedhe jiraate argitanii akkuma waliin argaa jirru gastiin hin galchan kama leencallee kennu kana yoo kiyyaa leenca kiyya dhukkubsata an beeku cabaa haa ta'uun beeku namni abbaa kanaa jedhee galtii na galchu hin jiru argitanii amma gidee hedduu gidee taphata. Taap godhaa koppiliinkii miidhagina galcha kan dhulee kama biraatti gola malee ana nan galchan argitanii maa isinuu hin argitanii. Soba yoo jettan mee galtii taphee nuti irratti hin argitan. Eshiyanii nan galchan yoo warri koomentii kun sagalee naa ta'ee sirriitti asliin galuu qabu. Namni jettanii isin deebitanii barreessan malee hin argitanii min nan galchan. Ofii ima kennallee bar waan qabu hayaa iskreemii sana walii guuranchu godhee kenna. Amma bakka taphaa jiraa taphadha hidhee leenca ol darbaa ture argitanii mubeen yoo taphni beellamaa yoo jiru leenca hin kenna. Gastii dafanii galchan isa bakka akkuma warra diyaasbooraa kanatti carraan mubaarakiin maashaallah rabbi ammallee jaalalamaa haa baay'isuu fi mubaarakiin akkuma bakka giiftaroota kennamaaf akkuma warra Ameerikaa jiruutitti. Kabiraa amma leenci kiyyafaa makiina diddiimtuun Abduuseen kennu kunii fi kama kifaa mul'atu namni abbaa kanaa jedhee nu laalu hin jiru warri ta'a. Nu galchaa jedhee nu galchan dhuguma dubbachuu. Mubeen leenca kenne yaa waanillee kenne garuu gastii na galchuu didanii argitan kamaa isinumaa waa soba. Waa soba kun wannoo miti. Innaa achirra turtan kaa gidee tapha mudee turtanii mire amma mubaarak gastii galee gammachuu ibsataa ture. Osoma gammachuu asii inni achirra ibsatu asii kaarabaa wal tuqee akka malee dabalee
manni bun itti kenna afi ibidda achiilee jedharbe gassira jira gammachuu ibsataadha gammachuuf naasu adda wallaale nu mootu seenee laalaa jira sagalee dhageeffanne kaabdira gatiidha iyyaa jira barri cabsa mubaarak maal ta'e nama waltume jennee fiina beekta amma gidee achi fiinu reedii aadamii tamaamii asii kara hulaa fiigan nuti mootu masri itti seena jennee yoo fooddarraa dhutaalan jennee gara fooddaa korra anaaf abduusen anaaf doktoriin jechuun nama doktoroota kana miree waa laalatiin deemnallee akka nama baratee tokkotti gidee waa goonu xiinxala waa goona calma jennee amma warri timirtii qabneef kan timirtii qabu garagara beektaniidha. Ukkatiin kun si fayyada yeroo tokko tokko balama ibiddaa kana ija siyaasatti ilaalaa turre nuota. Amen. Barbo waggaa deemu ture beeku chaayinaatti. Barachuun kun nu fayyadee ba. Kallaan manni inni mubaarak galu lammaaffaadha mubee barri suuta cabsama ga'u taali jennaan abduusen taraa takka asii kara mana isaa fiiqa firaashii fiduu irratti utaalu jedhee manni abduusen illee ol lama sani bakka ta'an mataa wal jala kaayatee ittiin walitti dhiyaatee gara walii kakkalu uumire manni walii kakkaluudha abduusen taraa takka asii kara mana ofii fiiqa firaashii fiduuf mubaarak irratti utaalchisu taraa takka mootu mubaarakiin furdaadha yoo irratti kufe nu dhoosa jedha as fiiqa achi wallahi mubaarakii mana keessa jiru caalaa nuti cinqabnee moo cinqii nuti kalee keessa jirre achi araba masalaalii kadhannee doora tokkoffarra ol kennee lammaffatti ol hirkifne gararra masalaalii si jala qabna ija dhuga bu'e didi itti iyyine asii mucaan qalaa tokko jira amma dide ati bayi masalaalii qabnee far ibiddatti ol seenu sodaanne inni anaan ati bayi jedha ani isaan ati bayi jedha osoo ibidduu jabaate gurbaan osoo ati bayi jennu gubate nu arga inni abduusen anaan ati bayi ani mootu ati bayi an ilmoo qaba jedhaan hundaa hin dhunnu inni ati narra qal'aadha naan jedha ani mootu abboo an ilmoo qaba ilmoo raanduu ati singiliidha hoo gubattallee ati bayi jedha ammoo cinqabnee moo wallaahi cinqabne warri ummanni moo taa'ee dhaalu karuma salaalitti rarraadhu kanamaan nu jedhe ummanni baree dhufe kairiyaa mana keessaa gubataa jiru viidiyoo laayivii dabarsaa jira laala ummanni kun waliin naatoo hin qabu ajandaa malee jedha wallahi nu sirkiyyuu quban qabnu bar bichaarjiyyuu qabnu bar angurra kiyya kanaa dhagaye ijoollee akkanu jettu wallahi isa laalamee hojii warra miidiyaa kana warra tiktook kana laala kairiyaa mana keessaa gubataa jiru jarri laayivii dabarsite akka warri koomentii waa godhuufi nu jira wallahi cinqabnee subhaanallah asii namni nu arrabse asii nuti ibidda ol seenu sodaan mubaarak gara keenyaas dhufuun isa gara biraatti ni yesiliima nuu qaruun isa. Ani kufe fayyisaa bar akkasumas antiniiraan iyyaada qeecalli keessa badeena. Wallaahi rakkanne aboo balaa kaleessa bagara biroolche osoo balaa nu jabaate osoo jara jiran akka waan nuti itti ergine ibidda namarra dhabsuu dandeenyu qubatan jira. Asliin meet abduu semmeet jedhamni jara keenya. Nahana waahid nafar miskiin ummata. Nuti nama miskiina humnan qabne tokko ka humna qabu rabbuma. Wanni nu godhuu dandeenyu akkanuma gidee namni waa ta'e gidee jaarsaaf jaartii wallolle yoo namni kuufe nama raggaxu malee mangisti adallan meenya. Isinii gale waan gale hunda keessatti bannaadha jechuudha. Nuti miskiina dadhaboo akka isin nu jaalattaniif nu abdattan bakki isin itti nu jaalatan nu abdatan san hunda humni kennan ga'u isinii gale nu abdachuun keessan nu jaalachuun keessan abdiif waan nu jedhuun keessan nuuf gala isinii gale rabbiin bakka isin yaaddan saniin nu haa ga'u nu mootu in qosoqqosna isinillee giffuun bakka wallaahi daggafa arguun in qosoqqisaallee bakka isin jettan kana hin geenna garuu isinillee daggafa arguun gidee akkan dhutanii olaantaa kana daggafa arguun bakka waan dandeettan yaada nama akka nasrii kuffaatti gidee akkana mana dhufu doolaaruma 500 motora kana fa'aa osoo mana keessa facaase akka giiftii oromiyaa kanatti amma gidee dhuftan mana kana keessa
Oromoon keessan isin Amaariffaan beektan. Amma nagar kabbaan nigiggirnu ahun daggafa argu. Isin harka nu qaba ina iskreemin amma nasri ol darbaa jiru tun. Wallahi daggafa argu. Enyaan qosaqqisalle. Humna godhachuu bar daggafamuu qabda beekta. Nasriin balaa ibiddaa sana akkamitti ilaala. Bara ammoo nutiin kun dhuguma sodaattu mootu. Abbaan giddiitiif nasriin. Nasri. Zamana dheeraa isin daggafnee adda geenne beekta. Raasaachuu caalu. Danda'a. Sima. Abbaan giddiitiif kiyyaadillee dhiyoo kana gubattee turteefi. Rabbi jedhii qoyaa akka jedhu jara kolfitanii warra kaa yeroo baddeen. Jara kolfitanii isin jedhu. Kiyyaar gubattee turteefi dhiyoo kana. Andee dawra afraffaa gubbaa kiyyaar bar dawra afraffaa gubbaa of gate. Kolfine baay'ee booyaa turre wallaahi guyyaa sana. Maal bootan baakin kolfitanii dhiif jazaa rabbi oolee otan buline harka isin eegamu. Neetworkiin kiyya bookee. Arabaakin neetworkiin kiyya waa ta'u si fakkaata yoo yaaddu. Ammoo amma seeraan dhagayama jedhi. Kasiin jedhu. Ani balaan ibiddaa kun kaayiroo ka'uu osoo hin taane mana bobeetii ka'uu garaana nyaate beektaa. Wayi mana kee wayi mana abdii seetii osoo ta'e. Wallahi mubarakii mana keessa jiru caalaa namni akkanaaf abduu jechuun qaban jiru. Namni nu wallaalee wallahi maal taane beektaa. Reetiin faanti kunoo kakal oodhamii takka maatii fi gariin gara manaa barri qajeelan beektaa. Anaaf abduu san immoo saba waggaa hidhee toruu baranneef kana. Kanneen gubannu jennee. Ija siyaasaatti ilaalle itti biddallee. Ija siyaasa. Taa'ee dhaggeeffataa rabar jalqabarraa gadi seenne malee alarra taa'ee. Isin doktoroota waan taataniif ibidda mana keessa qabatillee ija siyaasaatiin xiinxallitan takka. Haala taawwachee. Wallahi yoo barbaachisaa ta'e amma dhaqee footoo kaasatti arga filmiin nu kalee araba kadhannee achitti hirkifne reefi kana jedhee hangafna jira. Barboo nuti Sadaan filmiin dooroo lammaffaa dhaqa baaree lafarraa. Lafarraa tokkoffarra ol baafnee filmii lammaffarra olii teessine kaayee ol kalaayame inta shiraata takka wanni kun ibidda bar. Isaa xiqqoo itti gadi innillee nuti hin dhaqqabna isuu hin qotoqqifallame. Gurbaan qotoqqote sun garuu bari waan argatte hunda uummata rakkate ittiin gargaara jedhamu beenoo maal madhaafate garuu. Maal laafatama mubaarake sukkaara qabaa fugdaa miti gisee aara keessaa qabu achumaan gaggabee mana yaalaa geessine. Lagi kami kamu udah berani. Mbak kata turani, isak zeno gal ciram beri mbak kata turan jelar wala olo le sinir ovara. Jadi dokter wallahi kayak ini ame mubarak mai rufi afufan kun jiro aja. Ini kamu ya sada kayak gitu sak nama nih. Mana lawate ya bawa tay. Isa ko mabut tolo. Warri ibidda Kamu tidak kau bicara tadi apa kau cari apa jatuh ismaduka mana mubarak ini lah kuasi lala turtani sih. Wallahi jira jira namni dhugaan galateeffamuu qabu hedduun beekta. Adam shaakii tokko abbo Adam hin beekta abbaa yeroo. Wallaan beeka. Maal ta'e dhiigee bayuun. Akkuma fiigee dhaqee ibidda kanatti seenee baxxaaniyaa bishaan kaa'ee ibidda kana hante baxxaaniyaa jiidhaa kanaan garafe achumaan calga godhe gisee lamaa sadii garafe. Atii fi abdii seenaa maa waliin bayinaa. Maal saayiba keessa jiru. Nuti ija siyaasatti ilaalaa jirra obboleessa. Antara tole dama andai makamati sini tele mdusena. Wallahi turrera kanuti ati sirri ati narra qal'aadha ammoo rabbiin nan jawaati ta'e kan jira beekta. Yoo sirri bira ottatte bomba jira bomba bishaan keessa gayyaa ukaamaa maa dhufu bombaan kun gola pilaastikaa miti. Isaan jalaa bomba jira abduute. Ani immoo tubannaaf yoo ibiddi kun jabaate hojii keessa gubadhallee ilmoon seenaa xiyyeetii mana jalaa taate ati muuzira namni ati seenii itti bakkir jira. Silaan dheeratti namni du'uu qabu bar nama zarii bakka buufatee mi kun miskiina mee haati isaatiif abbaa isaa maaliif safartii wanni du'e. Namni immoo kan limiti irraa dhugan waan isaanii waraabaa jiru ta'e beekta.
لا إله سن ما دبر الوقار بدو نمنا كذا سن شيمنا لا يورا والله بارتي ما كذا جرى سن بيتا وجولة ما جت بيتا إلى كوبو ريا ما كيسا كوبا تاجر جري لايفي ورا بيكا ورا كومنتي بازارو في بينا لا وجولة بيديا كنا كارا جبين دي هاري جت جولة أبو نتيجة كأنه ولا أفيجا كنا ندوار دقيقة ما كتوري بيا ودي كذا maaltu daqiiqaa laale abboo mudda maraa kan ammaa kana ta'e taraa biqilaa maaltu laale akka dhaabane nuu beeku maa namni سنة akkatee كوي كبلي سافا فتي بدك كبتي كبلي كوانو دورا بيك بودا بفوقين konteeratu barri gubbaa jira beekta. أوكي Qoxaariin barri gubbaa jira. Mubaarak kilaati jira. Mana keessa isa malee waa takka hin jira. الحمد لله أبو بقول مني بتشانو جراتي كنا مدبر وصو دائما زمان كده جراتي بقى أنا مرة بتشيس والله Antee baru warri mubaarak waan hambaatu qalee akka carraa ofii manaa bahi jedheeni ba yeroo jalqabaatiif deebii والله يرجع سوري فيديو سادة مورا بيرجع وجي ربي كنا سبحان الله ربي بيتا يوم بلا وي فيديو ما تنقد بركياري فبان قدي كدوم تو ير شير رفارتي بيتا مجاتو كتو هجي كابو جرا كنا موبرو ساعتي جها متربت أكذا جوا كتوبيا كنا مساعتي تكو جيجان رفاني جر هندو لتيرني رفاني already ada fokuchi gubata jira ibiddi barri ukamse jira mucaan gabba ya jedhe yo barri banatu asuma aryo tolgale mucaa wayyo jedhe tuma iyye amma giddi ke yo jiranin abbaan giddi ammoo qalbii keessanii saaborri barra naman jeeqinaa jedhaan tanuma kiyaariif mucaan fookii gubbaa of gatte fookii gubbaa utaaltee jira ummanni hin qabe kiyaar kenoo haphiidhaame ummanni latte godhe ol fuunaani abbaan giddiillee utaala jennaan poolisiin lafaa xiyyiitis ol lukaasan bu'in jedheen maaliif namicha kana wallaahi billaahi osoo achi gubbaan bu'in sidhayaa hin bu'in jedheen maaliif jarra akka baastu waan beekanii warri poolisii achi gubbaa utaallaan dilbii kana namni daffaree jala dhaabatu illee jiraattan asfaaltii illee diiguu danda'a beektaa. Nuu akkasii rakkate maa wannollee waarakillee kama akka abbaa giddiitii bar. Furdina moo. Incaala yoo abbaa giddiituu mubaarakaa gabaabbii naannoo wallahi baay'ee guddaadha bar. Kiiloo dhibbaaf shantama lokaakoo beektaa. Kaasina kawanna moo interviila moo. Kan gubbaa qabaatu gurraacha tokko. Beekee lukaakuu interviila dhabna. Fuudhinni lokaakoo kan mubaaraka walqixa googil godhee ilaalee hidha osoo irratti utaale nu miidhaa jedhee. Isuma dhugaa mubaarak dhibbaa moo waa qabamu. Kiiloo dhibbaa moo waa qabamu mubaarak. Ija siyaasatti ni dalaalle badaa osoo kalee wani sun jabaatee irratti utaale nu miidhaa jedhee gizee. Orannoo kan keessatti gubee fi lokaakoo furdin isaanii walqixa. Mubarakin immoo osoo lafa utaale asfaaltii hambaa diigee inshuraansii dhiisanii kaasaa kafala asfaaltii diigee. Jalatti ilmoo fakkaata wal biratti asumarraan tilmaamtu ati. Gubbaa sani osoo gad utaale yoosuu qaaruun hin dhaqqaba kadachii keessa gattaraarru san. Mucaan kun hiriyyaa isaa deemee afaan isaaniitiin itti himtaa fi yoo tasa isa gaafataa jiran. Anaa waliin taanu atummaan ittiin madaamaa rifuma kee taphatanii. Egaa mutaaffate. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة عندنا أمانو. Amaanoo denna. الحمد لله سلام. فيديو سيزوا وراجت قدم دم أقاطع لايف لاين بيت ناقرون. مبارك لك سلام نو. الله አሁን ተሽሎታል ትንሽ ያደጋ ኢሳት ነበረ ተሽሎታል አሁን በቃ ምንም አይ መጨረሻ ላይ እውነታው ማን እንደሆነ ነግረውኛል እንኳን አላህ አተረፈው ዋናው መትረፉ ነው አሜን ሰላም ማለት ነው እና አሁን ዝሮ አንድ ላይ ስለሆነ ኢንሻአላህ ሰላም ብሏን እንኳን አላህ አተረፈ ብሏን በልኝ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አሜን ሰላም ሰላም ናስር ዴና ነህ አለው ጥጋቡ እንዴት ነህ አንተ ምን አለብኝ ብለን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላም ነኝ ሞቲማ ከተናወረ አው ዶክተር አስሊ ትንሽ አስደነገጡን እንጂ ትላንትና እኛም አለን ከውጭ ቀሪ ስማ ጥጋቡ ፈልጋለሁ እስኪ የአንተን ቁጥር በውስጥ መስመር ላክልኝ በትልቁ አካውንት ችግር የለም እልክልሃለሁ አብሽር ኦኬ እሺ
እሺ አሁን አሁን ሰላም እንዳትረሳ አለይኩም። እሺ እሺ በዚህ ነው በዛኛው በዛኛው በፈለግ ቆላክልኝ በዚህ ከላይ ሲወጣ መልስልሃለሁ በዛኛ ከሆነ አሁን መልስልሃለሁ በዚህኛ ከሆነ ከላይ ሲወጣ ነው መልስልህ ኦኬ ኦኬ ሰላም አለይኩም። እሺ እንዳትረሳ አለይኩም ሰላም አንተ ዋይፋ ጉተቴር አማርኛን ግያካል ማ ኩኖ ጆይን ኦልጎተ ጀረ ከና maagino ላይ ወገባው አዳም ከዚት ከሌት ረበ ከዚት ዶክተር ሙባረክ ገለበና ምስኪን ነበር ወላሂ ኦሶ ሲፈብስ የታተ ቶርቤ ተካ አጀንዳ ሲንጎራ እና ሙባረክ ዋንቴ ሼም ነው ባቤ አምታ ግዲ la baba ede na baka dulle je siyasati wanti talle de ba edu badat bre namne mube to afan do kabe bal godam ሙባረክ ምስኪን ነው አለ akkuma garaa isaa rabbi ta'e garaa isaa tulaa ammallee waan xiqqoo maali beeyta akka utaaleen baane barrii gubbaan qabate beeyta ibiti inni mo tabalbala akka sida ture ye karrara jira wannan qotarin barriin karrara jira aishi nuti garuu wallahi mubarak garuu isma dhugaa asli guyyaa takkallee taate keeriyo rabbi biraa qaba beeyta ka daa'ima isaatiin takka bahi jedhee manaa hin beeku haadha manaatii je kaleessa takkitti ajjabeef jedhee dhugaa wallahi sun dhugaa እና ወላሂ አጃይባ ቤታ ረቡመቱ ወይታ ከይሪማ ወይ ረቢ ሳይረገ ደምለ ረቢ ሳፍ ማቲ ሳለ ሳይጎ ወላሂ አጃይባ አሞ ዱቢን ነጥቢን ተኖ ወሊና ሰው ደንደኑ ታቲ ፈብዱስ ሰነከ ዶክተራቲ ቲ ሲያሳቲ ኒ ፎጊ ጀለ ዳበተኒ ቲንተላ ቱርተን ሱኒ ዋባኢን ወሪስ ፈፎት ኢንሻአላህ ኢንኮል ፋልካን ኤደ ጊዜ ያኪም አገለቲ ወዴት አላና ወኖን ቢልቢላን ሂራራ ከት ቦያ ቤታ ኢዚ የነን bargile yono barri chawo ana fawdu ni je siyasa tilala turre wae mana ke goje akka doktoro tati nena raga duga ma ama zamana kana ma martu beita ijma siyasa tilala ma yo barbadan ibinda kana le nama kamfi ze dun de orobo rako over inda muzin ana wa tate male nama bra safarasan jirra jettani asli bi buba arak kamsi pada asli fabdu set dibidet kamsi set jolo yo berbat ega ibar ganti na drat woni qorata mu ko akamti mana saruda kaita qofti ku bada mar kharaba kana da video saru baga ijzi azat te kare ke sakate oromo jaba idi yo rado en qoranne to amma kharaba woni tere biya pa kedati mucha miskina mandi jara ku bata qorata yere ko bar oromo ku wani tinta ne kabo gaafa waa dhufan immaa wanti isiin itti intalli jiru osoo atillee gubattee amma waan doktora oromoo ta'eef jetti kaba maabiraati immaa bolgu beekan maga manni garuu akkam baay'ee jala qabeenya uumamuun wanti miidhameen jira baay'ee wallahi manni maa bifa haarawaatti abdireet ta'uu barbaada manichi sattuma wallahi ulfaataa beektaa annaa baay'aadhaan tarree ama mari ala irre karega gile achione ne mana yala turrega na makana yo sani ne abe rafe galle amre firre ba kane mire nulle kane aguma tan ordofto ta kenna ikko kokko falsine bora dai ama mal wa kalami bira ra ka sani ka bira qabba ana kala ka fi me shamana ka yansa jiro barba farsha kanne to gubate man okay karaba ay ba karato ana kali jiro barba akka jawaadha ka waan isin waan doktoroota gurguddoo kanarra darbeen nulle nu dubbisa si waliin jira darbaane andaru fakkaata andaru darba andaru fakkaata darbe sin dubbe maal nulle sodaadhani akka dippiloomaatiititti waan nu gargaartan wanti sanii dhuga waan si ajaa'ibu bar soddaan keessanillee achirra gala
Rafaa jira. Ashitti koo jedhee wali silaamatatti kophaara argee. Guyyaa fuuldura mana keenya arfaffarraa mana bareedatu jira kootu gali doktor jedhee naa barreesse beeyta. Aishee. Eessa galta silaati jennaan hin beeku beeyta mana reedii ka jaartii xiqqootiif ka isallee. Aishee. Bari maaramuu beefaara achirra galta. Abbootii mubaarakiin faa rabbi abbaa maayana balaa keetiin imaaran hin gubata jedhee. Guyyaa sadii moo fuuldura barreesse bari booksii walii barreesse. Akkuma kan jetteen inboxin inni mana jiranatti mee barreeffama jee beera akkasi bo'u kana akira bakka itti galtu ibidda keessaan ba'a mubaarakiin faa rabbi haatiisu jedhe ani galuu achi bilaay. Akka maddaan fagaata keessan lamaan. Yaa akka 0102 jedhan kana afaan Itoophiyaati addaan fageenni. Miilumaan dhagaa achi kuwaasii ilaalta akka garuu. Hamdan. Ganda. Hamdan fata jenaasun koofiyyaa baafata. Jarri araada mirga amma kun ijoolleen toora kan gara warra akka reedii kana warra akka Hamzaa kana warra akka Doktor Abdusee kana ijoollee magaalaa ta'an baadiyyaatti dhaladhee mixarafa irraa siqee gala. Ijaarsi siyaasaatiin achi ilaala. Jara gizee jarri korreeksii fa'aa dhugan maal jedhan. Tiimiin wal achirraa wannoo jedhu kun hundi amma kaayiroo keessa hundi isaanii jihaa tokko gara. Tiimii lamaan nyaamnessaa gabu. Awan zuri salatan ho gara ada je. Tarata sitti gaye. Laki yel gayu miti matanu tarajira. Kesan ma jalati ko ibada rabbi kana ram fagatina akhiran bidu kuna mangalo jaba. Biya kana bar moti biya kana tu bishat tu nyate de ko akauna. Inun ta nahi yo biya. Barbeida, Oromo yo rabbi tinufe akam rabbi no tufe yette lanti beida. Rabbi mo jatti video sudah tuki namicha biya kana adarata wara rawat no je to ko dagette. Wal jere jette dagette. Nanti sana rabbi fa wa biya kana re fa yo Allah te muka nawanna kambeita. Apar Oromo jijjiri ratte. Wanno jedheni beeyta isinin gargaarru rahmatu isinin goonu minaamin jedhe beeyta kaasi gizee suudaanin goolloltu sani abbaan keetu ani rabbi ufiin jedhe rahmata maaltirraa eeynaa jedhe afaan isaanitti afaan arabaati. Gaafii ajaa'ibaati akkasan yoo akkasani Biya namni ani rabbi ufiin jedhaa ture keessa jira rabbi nu haa tiisuu jedhaa. Maali tabiyyaa to'achaftee teessanummaan nu osoo irra eegalte inshaallah karabaa miti bika magaalaa tokko gubdu zambiir. Ustaan Abusaa Biraadeenu ture falakkiriidha waan rabbi jaalanne waa baay'ee goraa turte yaadadhaan hojjete warra yaadatti nutti dhufe. Ammoo sheekolee ammaani bakka danda'etu beeyta sheekolee Oromoo tun beeyta qajeeluma haasa'iti dalgan beekani. Fataarii qottaanu nu jedhe sabradis mana yaalatti nu dhufe. Anammoo osoo siifamtussee taate beeyta waan dabbaa laaltaniif achiin ibiddi isin qabateedha. Mubaarak ammoo dabbaallee laalu miskiina wallaahi beeyta nama nagaati. Miskiina wallaahi tana maaltu fidere? Eelan inni nukuchi mitingii hojjechiisaa bulu. Evidensi hojii. Ina agarre ani eelan inillee laalu eelan insiif abbaa abdiitu laalaa bula malee ani sana agarre waan ija kiyyaan agarre ragaan boo. Akka roobitti mana keessa gangalchaa. Akka roobitti mana keessa gangalchaa. Akkasii isaan seenuu nutti hin galchine. Kaasa barreeffataa beektaa tokko tokko. Kaasa nagalchi jedhee barbaata jedhe. Mister Qaadiin nama nagaati isaa kennutti hin fidine. Allah yaal'anna kan jedhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Naasiroo kam soddaa keessa jirtaayi? Akkam manna mangisti.